hamma bara nuyi qulqullina calqabnuudha. Danuun isaanii gatii guddaa itti kafalanii. Badhaasni kun dhaloota yaada jijjiiramaa oomishuu danda'an uumuu keessatti qooda olaanaa qaba. Har'ammoo sagantaan maaltu haaraa magaalaa Bishooftuu Nooraa Riizoortiitti argame. Sagantaa waldaa barreessitoota Oromootiin kan qophaa'e badhaasa gaaddisaa yookiin immoo gaaddisaa awwaard irratti argame. Kan isin daawwachiisu ta'a. Hamma sagantaa keenya dhumaatti miidiyaa Soofumer subscribe gochaa nu waliin tura. Amma sabni keenya tokko barnoonni keenya illee guddinni isaa gara sanatti akka deemu hedduu ifaajanii, hedduu dadhabanii, hedduu itti cichanii, danuun isaanii gatii guddaa itti kafalanii mee hunda isaanii isa tokko hambeenaa kennaaf. Egaa hayyoota kana hunda fuuldura dhaabbatanii dubbachuun baay'ee ulfaata. Nu kabajanii bakka kanatti argamuu keessaniif anaa dhufuu yooyyaa isin jedhee jiru. Ogbarruu keenya fayyadamnee Bishooftuu gara wiirtuu turizimii guddaatti ol guddisuuf carraa argachuu keenyatti gammachuu guddaa dhandhamaa. Ogbarruun sagalee magaalaa kana addunyaa waliin wal barsiisu ta'ee tajaajiluu danda'a jennee amanna. Badhaasni kun dhaloota yaada jijjiiramaa oomishuu danda'an uumuu keessatti qooda olaanaa qaba. Aadaa barsiisaa, duudhaa barsiisaa, safuu barsiisaa, cunqursaa, jiruuf jireenya, quuqama, gammachuuf gadda, bal'inaa fi dhiphina, guddinaa fi caba, milkaa'inaa fi laafina yookaan kufaatii in barsiisaa, jaalalaaf jibba barsiisaa, hawwii barsiisaa, faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Kan biraa kunuunsa yookaan preservation seenaa, aadaa, afaan sanarra qubata waan ta'eef iddoo guddaa qaba. Roobinaa Shumee Araarsaan jedhama. Pireezidaantii Waldaa Barreessitoota Oromiyaati. Dirribii Damasee Bokkuun jedhama. Pireezidaantii Waldaa Walgargaasaa fi Misoomaa Maccaa Tuulamaati. Dabalataan ilaalcha Oromoo, seenaa eenyummaa Oromoo, Oromoo Wisdom in Black Civilization, barroo amantaa waaqeffannaa immoo gareedhaan addooyyee sirna biizee durbaa jechaadha. Kana kanarratti barreesse. Badhaasi har'aa kun har'a qofaa miti waggaa afuraffaa isaati. Yaadannoon isaa immoo badhaasaa gaaddisaa ogbarruuti kan jedhudha. Kun immoo maa'inni jajjabeessuudhaaf warra barreessan jajjabeessuudhaaf caalaatti akka barreessan kakkaasuudhaaf egaa barreessitoonni keenya yeroo gara kanatti dhufan gara hojii kanaatti yeroo dhufan aartii guddisaa seenaa keenya dhokatee seenaan keenya babal'ataa deemaa faayidaa guddaa qaba. Maaltu isinitti dhaga'ame badhaasa kana argachuu keessanii? Badhaasa yeroo adda addaa argadheera. Badhaasa hunda dura tarii inni kun isa dhumaa ta'a. Bara 19 yookaan 1996 ijoolleen yuunivarsiitii Finfinnee yeroo sana Finfinneen Oromiyaati Adaamaatti hin dabarru jedhee waamicha hiriira waamee nama 500 sochoosee hidhamee yeroo sana kan biyya isaatiif du'e bara baraan jiraata waan jedhu waa xiqqoo muka irratti barreeffamte na badhaasanii isheen anaaf badhaasa guddaadha. Kun immoo qabsoo umurii guutuu waan an godheef waan naa kenname guddaa itti gammadaa. Ameerikaadhaa Waashingten Oromoo Soosaayitii irraa badhaasa argadheera.
Oromoo Steedii Association OSA isa jedhamurraa badhaasa argadheera. Barattoota Yuunivarsiitii Addis Ababaarraa dirribiin gaachana Oromooti kan jedhu gaachanaa fi eeboo badhaafameera. Waldaan barreessitoota Oromooillee yeroo biiroon isaanii naannoo bolee jiru yeroo gaaddisaan faayuu jiranu isaanillee waraqaa beekamtii naa kennaniiru. Kanaaf ani amma kana booddee namni illee waan irraanfataa jiru natti fakkaata ture. Dhaloonni kun immoo na yaadatee umurii keessanii kana na badhaasuunsaa guddaan itti gammadee galatoomaan jedha. Namoota kana yaadan wanti guddaan yaada. Kun maateriyaaliidha. Warra kana yaadanii qopheessaniin baay'ee dinqisiifadha. Dhaloota duuba jirutu ittaan boonaa. Bagan itti dhimmee hojjedheen jedha. Sirna badhaasaa kana keessatti barreessitoota waldaa kana keessa jiran qofatu hammatama moo barreessitoota kamiinuu ni hammata? Egaa waldaan barreessitoota Oromiyaa sagantaa akkasii kana gaafa qopheessu kitaabonni inni dorgomsiisuu dandeessisuu yookiin dorgomsiisuu miseensota isaatiin alatti illee ba'ee kallattii adda addaatiin barreessitoota miseensa hin ta'in illee yeroo itti walitti qabee dorgomsiisu jira. Miseensa qofa irratti kan xiyyeeffate miti jechuudha. Kitaaba meeqa barreessitanii maal fa'aa barreessitan mee nutti maka kanumaan? Kitaaba 5 qofaa kon barreesse. Kitaaba 2 immoo waldaa barreessitoota Oromiyaa taaneeti. Miseensota barreessitoota waldaa barreessitoota Oromiyaa taane asoosamaa walitti finne kitaaba 2 barreessine namummaa fi asooga gaggabaaboo kan jedhu 2 immoo waliin barreessine. Walumaa galatti 7dha. Isaan sana keessaatti tokko gara afaan Amaaraatti kabeera Alii Barkiin. Hawwiin asoosama koo jalqabaati. Asoosamni koo jalqabaa kun gara fiilmiitti geeddaramtee galma tiyaatira biyyaalessaatti waggaa darbee eebbifamteetti. Egaa asoosama koo kan yeroon siif adiistuu yoo milaataa akkasumas immoo sigeeradaa fi asoosamoota gaggabaaboodha. Isaan kana barreesseera. Hawwii al torba maxxansiisee 8ffaa eegaa jira. Maxxansiisuudha. Tole galatoomaa ulfaadhaa umrii nuu dheeradhaa jenna. Kaayyoon dhaabbata barreessitoota Oromiyaa maalidha? Egaa kaayyoon waldaa barreessitoota Oromiyaa inni guddaan barruu Oromoo akka dagaagu taasisuudha. Kana keessatti badhaasa barruu dorgomsiisee sagantaa akkasii kana dhiyeessuudhaan alatti hanga danda'amaa ta'etti qulqullina barruu Oromoo irratti xiyyeeffatee hojiiwwan garaagaraa hojiiwwan fakkeenya ta'an kallattii adda addaatiin irratti hojjechaatii jira. Waan badhaasa qofaan daanga'u miti kaayyoon waldaa barreessitoota Oromiyaa hanga dagaagina barruu aadaa fi akkasuma afaaniif barruu Oromoo dagaagsuu ta'etti. Egaa barreessitoota haaraadhaaf dhaamsa maalii qabdu isin? Barreessitoota haaraadhaaf dhaamsa ani qabu amma akka yeroo kan keenyaa miti. Yeroo kan keenyaa waan baay'ee nukkaamamee waan tureef namni qulqullinatti guddaa hin dhimmu barreeffamuun isaatu waan tokko. Amma bara nuyi qulqullina calqabnuudha. Gulaala yookaan isa faranjiin pabliishar yookaan ediishin jettu sana isarratti baay'ee duubatti hafaadha barreeffamni afaan Oromoo. Isarratti itti dhimmuu qabdanii baay'ina qabnaa, aartii qabnaa, lafa bal'aa, uummata bal'aa, qilleensa gaarii waan nuun bara boxxoleedhuma miidhagseetuma nu uume. Qilleensa keenya moo, bishaan keenya moo, biyyee keenya moo, fayyaa baay'ina keenya hundanuu kenneen nu uume. Kanaaf kan kana gitu akka barreessaniin gaafadhaa. Namni hin barreessaa garuu isin itti dhimmitanii garee iddiit godhu. Kana booddee wanti ta'e abbaan ta'e barreessee baase kun kan Oromooti jedhee diinni kee fudhatee si arrabsa akka hin taane yoo barreessite. Kanaaf gareen kanuma gulaaluutti kwaalifaayiir ta'e kan kana hojjetu akka dhaabatu hawwiin koo ani qaqqabee kana keessan seenu irratti hojjedhaa. Horii nama barbaachisaa, dhimmanii hojjechuu barbaachisaa, nama kanaaf ta'u argachuu barbaachisaa garuu haa calqabamu. Gulaaluun dirqama kana booddee. Atis waan nuti dhufe barreessinee gabarroo shine maal ta'a? Tokkoffaa Oromoo fokkisiisaa. Oromallee akka ittiin nu arrabsan godha. Kana kanarratti eeggadhaan jedha dhaloota kanaan. Malee ittiin gammada. Ittiin boonna maal Oromoon bara wayyaa kana uffatee maal jedhee kuula kana toshuu gaaddisaa jiru amma lubbuun jira. Kana nama nuu dhawutti agarsiisuuf shiboo korreentii murreet wanni kirriitti hiinee rarraafnee akka kanatti nuudhaa jenneetti agarsiifne. Har'a waa lafaa isaan heerumaa isaan fuudhaa. Yeroo gabaabaadha immoo baay'ee miti barrisaa.
waan waggaa 23 wanta akkasiiti. Jijjiirama akka kanaa ani du'e waggaa jechuun dhibba booddeetti fa'aa waan qaqqabu natti fakkaata ture. Dafeen ijaan argee ittaan gammadaa galatooma. Tolee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Sagantaan maaltu haaraa magaalaa Bishooftuu Nooraa Riizoortiitti argamee taasifni kanan gaammaa daawwattan fakkaata. Torbee dhufu sagantaa biraan hamma wal arginuuf nagaatti.